Akkami? Jira akkami nagumaa? Nagaa akkami? Jimma jirtam? Eeyyeni maal barbaaddeeti? Gaaffii intanii tokko gaafataa hin jira. Intini akkam? Gaaffii tokko uummata kana wajjin wal gaafataa hin jira. Mee naa deebisuu hin dandeessaa wasi gaafadhe? Masha Allah gaaffii jaalalaati. Lakkii. Duba gaaffii akkam? Gaaffii wanti yeroo sangaan qotamu ittiin rukutamu sangaan jechuudha. Maali maqaan isaa kan akkasitti xash godhamu sun? Faamilii taaf godha. Dullaadha. Lakki dullaan kanarreeti malee kan horiidhaan qotamu miti. Faamilii taaf godha. Beenu gaafam wal dhaba. Dullaadhaan sangaa qottuusin. Qaceedha. Amma faamiliin koo dhufanii sitti maniin nan argite hin beektu sila dullaa jette. Osoo baadiyyaa deemtee dullaadhaan sangaa qota jettee achitti gabareen mataa si cabsanii. Ani kan hin beeku. Moofaa rafaa qambara rafaa. Isayyuu gaafataan ture amma isheen lafa qottu maali maqaa ishee laa ishee sibiila jaleen sun maali jedhee gaafataan ture garuu namni baay'een hin deebisne. Naannootti wal dhabaga. Maal jedhama haaya maqaan isaa? Maarashaa fa'aa jira. Maarashaa yookaan digarii yaa deebi'ee jira. Inni morma sangaara akkasitti kaa'amu osa dalga jiru. Qambara moo? Qambarii jedha. Isaaniyyuu hin beeku malaan hin bareeshi rakkoon qabu. Ijoolleen koo akkas jedhaa turani garuu hin barree. Alaazaa jedhanii maal? Harkoota gabrummaa dhuga. Hayyee inni guddaan mukti inni akkasitti inni irraan gadeeti jiru waanjoo jedhama. Achi booddee isheen lafatti akkasitti gadi qabamtu. Gizee qotamu isheen harkaan qabamtu jechuudha. Wanni biraa wanni qotamu ni jira. Ka biraa kan gaafattu. No harkaan kan qabamee qotamu lafti yeroo qotamu machees waanjoo akkasitti qabdeen qottu kan akkasitti harkaan qabamtu jirti kan mukti xiqqishaan takka. Ni jirti dhuga. Maqaa ishee maali haaya? Qambara jennaan miti. Inni mormarraas qambarii inni harkaan qabamus qambarii ala keef. Ka mormarraa harkoota hin jeebar harkoota. Maarashaa fa'aa Maarashaan ishee lafa qottu. Isa namni harkaan qabudha kan isiin jedhaa jiru. Yoomi qotereen an qoteen beeku waan biraa ka qotamu yoo qabatte. Gaafii. Qambarii nama ariifaa. Okay. Ayyee በጣም አሪፊidha gaafii galatoomi deebisuu keef maali gaafii biraan qabdu ayyu gaafii jaalala Ishi amma obboleettii keenya tokko interview godhaan ture eeyyamamaa yoo taate siin godha rakkoon qabu siin gaafadha gaafii Masha Allah tokkoffaa wanti itti baadhattee jirtu kun maali mee ibsanaaf godhi sodaachaa jira Babu Lohar. Akkamittiin galchaaf wanni qurxaa buuca. Wallahi afaan sadanuu hin beekuun. Buucan beektu? Maali buucaan? Kana buucini
Maalitti godhama haaya? Harargeen dubbii fi ulee gabaabduutu gaariidha jetti. Okay, Tanaan walumaa waa galatti dhasir. ati kana baadhattee deemta jechuudha? Tanaan waa rukuta. በጣም ጥሩ ነው። አሪፊidha wama namatti tolu dhugaa dubbachuudhaaf hayyee kara gaafiitti darbuutti kara gaafiitti aanuttiin darbaka. Dabreen Eshi jaartii fuuteetta zamaan fuudhe. jaalallee oo qabdaa? Jaartii fuudhee bar. Ikkoo jaartii biratti jaalallee qabda moo hin qabdu? Tungaa fi iyyaalaati. Bar yoo hin qabdu ta'e hin qabu jechuu yoo qabda ta'e qaba jetteera darbuudha waan biraa miti. Gaafii sirriitii miti gaa. Jechuun amma fakkeenyaaf namni tokko jaarsa qabaata akkoo jaalallee qabaachuu danda'a. Akkasumas jaartii qabaata jaalallee qabaachuu dandeessa. Ganda kamitti? Ganda kamittuu jira. An jira keessaa miti jedhi malee hin jira. Yoo qabaate jaartuma yoo qabaate jaartuma lamaffaa qaba jaartii lammaffaa qaba malee jaartii qabaannaan namni uumaan qabu. Televezyiinii qabdanii mana keessaa. Hedduu qaban. Silkiis qabda. Alhamdulillah. Kanaafuu silkii fi televezyiinii jechuunii fi jaartii fi jaalallee jechuun hiikkaan isaa sanuma waan biraa miti. Hin beeknu nuti waan akkana ani hin beeku. Hin dhageenye nuti. Televezyiinii jechuun jaartii kee jechuudha. Silkii kee jechuun jaalallee kee jechuudha jechuudha. Hiika biraan qabu. Alaa kulli Silkiin nin darba arraboota. Nin darba arraboota. Hoo takkaa fudhu. Idda ajaa'iba. Gurgurii qarshiisaa jaartii keetti kenni jaartii qabda taanaan bilbila irraa maal goota? Ati amma gizee heerumte. Ati gizee heerumte amma jaarsa biratti jaalallee qabda. In qabaadhu. An siluma televezyiinii mana keessaa qabannaan bilbila hin fedhu gaafa sana. Duban silkii dalagaa namni waa hedduu fayyadaman sa'u. Ishee tuttuqamtu malee maaliif laayiviidhaan seentaree ishee tuttuqamtu si haloo jedhamtu qofa san. TV'n lakki TV'n waa oduu wayii itti ilaalta. Silkii dalagaa itti dalayta. Dalagaa dalagaan qabdu. Si haloo jedhamtu si kashaafaa jechuun bilbila si xiqqishoo jechuudha. Isi xiinni godhamtee tuttuqamtu san. Miidiyaa oduu kan fayyadamnu. Miidiyaa wanta miidiyaa irratti darbu baay'een televezyiiniidhaan ni darba waan ta'eef bilbilli si barbaachisu jaartii taanaan garuu jaalallee qabda taanaan bilbilli dirqama si barbaachisa. Iddoo nama ajaa'ibaatti dhufe. Nama guddaadhaatti amata meeqa? Amma 19 qabuuf inshaallah baatii muraasatu naaf. Xiqqishoo daree duuba tanaaf akka yaadda. Ati gaaffii gaafatamte maal sirnaan? Maakii koo? Hin deebisne. Waye. Bukkura. Wai zaman TV ergaan obsi gutak. Nama si Siifi maakii ni reaalee jechuun bar. Amata 19 jette. 19 geessu 19 already ramadaanatti hin guuta. Bakka hiriumateetti. Taa'amma dhuftee kuttee hiriyaateetti. Eenyu sila isheenii? Amma beektaa naaf TV naasootti hin jiru. Silkii keessa jira.
Maarree maaliif siin jedhe obboleessoo? Duba kamaa kin beene tido TV dhaan seente malaayif. Maakii eenyu maakiin barree garuu dhugaa dubbachuudhaaf hin beekne haa ta'u waanuma fedheefuu fireendi keenyatti fakkaatti hin beeku waan dhugaa dubbachuudhaaf hayyee kara gaafiitti darbutti gara gaafiitti aanutti hin darbaan. Hin dabarin yaa namni funyaan babattee hole kompleenii ni qaba rakkoo inni qabu. Maali maal balleessi? Jaalallee maaltu fidama jaartiin qaba siin jeeti. Osoo TV qabdumaaf bilbila fayyadamaa jirta barnaaf deebisuu hin dandeenye. Hin beeku dantaateeti. Wanni onni naappistuuf maal bilaash. Maal joggi. Sababa keetiitiin nama walolee dhufe miyyoo. Si maal asii? Takka laayifi booda seentaa jaarsatti haasa'e. Duuba abba lamaa samaaki. Haya. ማይ ጓደኛ ነበር። አንቺ ሚኪ አለች እንዴ? እግዚአብሔር ሰው ሚኪ አለች እንዴ? Guys, tap guys. ታፕ Silki takka isaa dullatti. Takka isaa ጀግና እስካት እንዴት ነሽ? በእናትሽ sadii godhatu silki. ጸጉሩን ቢቆረጡ እያልን እያወራን ነበር። ባንቺ ወይዬ Namni ዘሜ akkam ta'uu deema. አትቀነሽም? Siin geessu takka. ከአንተ እኩል እኮ ነው። ሴመስ Silkiin takka siin geessu. ተባዱ ሲፊን አደባማዮ ነሞቴ አይ ብዙ ግሬስ እኮ እንዳይጨምር ብዬ ነው። አሲ ዲበሸንቱ ጅራ ነምኒ ቆይ ሲገርሳ ማሊ ራከ ጅሩ ዘማኑ ሆኖ ጌመ ተበቻ ጅራ Maki? ወይዬ ጋይስ